akka ragaan UNICEF biyyoota 56 ta'an keessaa sassaabuun walitti qabee agarsiisutti ijoollee umriin isaanii waggaa 14 gad ta'an 10 keessaa ijoolleen 6 namoota gurguddoo manattis haa ta'u mana barnootaatti namoota gurguddoodhaan adabbiin qaamaa kan akka kabaluu, dhiituu, cimmiiduu, gubuu, darbachuu, qabanii urgufuu, hidhuu, muka yookaan waan biraa rukkutuu fi uleedhaan yookaan dullaadhaan rukkutuu fi kan kana fakkaatan taasisuun qaama isaaniirra miidhaa geessisuun akka isaan balleessaa hojjetan tokkoof adabaman taasisu. Egaa daa'imni 10 keessa daa'imni 6 haala kana keessa dabarsachuudha. Mee qaama daa'immaniirra miidhaa geessisuun ijoollee adabuun yookaan korporaal yookaan fiizikaal paanishmentiin rakkoo akkamii fidaa? Maatiin maal beekuu qabu kan jedhu waliin ilaalla. Chaanalii kana faaraa taanaan Dr. Dabarraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wal'aansa Dhibee Ijoolleef Daa'immaniiti. Akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immanii. Sabiskiraayib gochuun na hordofaa jechuun barbaada sumaan. Amma xiqqoo irrachaa jira malee hawaasni keenya hedduun ijoollee yeroo isaan waa balleessan reebuun akka sirrii ta'ettidha kan isaan fudhatan. Ijoolleen miidhaan akkasii irra gahaa guddatan yookaan yeroo waa balleessan balleessaa isaaniif miidhaan qaama isaaniirra ga'ee reebamaa miidhaan qaamarra gahaa guddate darbee even miidhaan cimaa irra gahuudhaan qaama isaaniirra miidhaa cimaa geessisee hanqina qaamaa itti fidee kan darbu jira darbee. Tokko immoo reebamanii, kabalamanii, dhiitamanii kun irra deddeebiidhaan irra ga'ee dabalatas yeroo kana jechoonni tokko kanneen akka sodaachisuu, arrabsuu, abaaruu, tuffachuuf kan kana fakkaatan waliin ta'uun miidhaa fi godaannisa xiinsammuu isaaniirra ga'uu kaa'a. Rakkoo fayyaa sammuu kan akka rakkoo amala rakkisaa ta'e qabaachuu, mukaa'uu yookaan dipireeshinii, abdii murachuu, ofitti amanamummaa gad bu'aa qabaachuu, araada adda addaaf saaxilamuu yookaan godhachuu hanga of miidhuu yookaan suusidii of ajjeesuu yaaluufaatti saaxiluu danda'a. Daa'imman sadarkaa bilchina sammuu qabaniin adabbiirraa wanta isaan hubachuu danda'an xiqqoodha. Wanta hin barbaachifne dhaabsisuuf nama miidhuun yookaan adabuun fudhatama kan qabu akka ta'e hubataa guddatu. Dabalataanis waan hunda furuuf humna fayyadamu yeroo guddatan yakka adda addaatti hirmaachuu amala farra hawaasaa ta'e yookaan antii sooshaal biheevirii ta'e qabaachaa deemu. Akkasumas barnootaa fi dalagaa isaaniillee milkaa'uu fi maatii waliin nagaaf tasgabbiin jiraachuun isaanii irrataa deema. Barnoota isaaniitti saksesfuul ta'uu, bakka hojiitti milkaa'uu akkasumas maatii waliin gaa'ela waliin dhaabbatanitti waliigalteedhaan jiraachuu yeroo guddatanii gad bu'aa deema jechuudha. Namoonni tokko immoo daa'ima isaanii yeroo reebaniillee qaama qofarrallee miidhaa geessanii dhiisan dabalataan miidhaa sammuurra kan qaqqabsiisu wantoota adda addaa godhu. Fakkeenyaaf daa'ima sana ni arrabsu. Maqaa badaa birootiin waamu. Gatiin qabdu ati hin guddattudha. Daa'imman kan waa hin fayyadne yookaan daa'imman birootiin gadi akka ta'an kompeer godhu. Ati nama hin taatu akka namaa yoom taata jedhanii jecha akkasii fayyadamu jechuudha. Yommuu daa'imman gaaffii gaafatan deebii itti himuu dhiisuu yookaan waan isaan gaafatan dafanii deebii itti himuu dhiisuun illee miidhaa jedhama. Daa'imman yeroo dheeraadhaaf haala sodaachisaa keessa tursiisuu fakkeenyaaf kutaa dukkana keessa halkan manaa baasuu kanneen qaamaaf sammuu irratti miidhaa dhaqqabsiisanidha kun. Kanaaf hanga danda'ametti miidhaa qaamarra geessisuun daa'imman adabuu dhiisuu qabna. Yakkadhas yeroo isaan waa balleessanii nu aarsan battalumatti of qabuun yookaan of to'achuun yeroo 5 qilleensa fudhannee baasuun tasgabbaa'uun booda erga sirriitti tasgabboofne booda isaanitti deebinee haasofsiisuu wayya. Akkas gootanii miira keessan to'achuun ijoollee guddisaa jiraachuu keessaniif akkasumas ijoollee immoo dandeettii guddaadhaan akka miira keessan to'achuudhaan akka guddisaa jirtan hubachuudhaan of badhaasuu fi of jajuu qabdu jechuudha. Yeroo isaan waan aarsan ariitiidhaan rukkutuutti dhiisnee of adabnee qilleensa yeroo 5 keessatti fudhannee baasnee tasgabboosnee booda itti deebina. Akkas gochuudhaan adabuu dhiisuudha yookaan adabbii humnaa yookaan miidhaa qaamarra geessuu dhiisuudha. Dabalataan prize the positive yeroo isaan balleessan qofa hordofnee adabuun akka isaan yaada keenya argachuuf waa balleessan jajjabeessa. Mucaa tokko yeroo waa balleessu rukkunna taanaan
attentionii keenya yeroo barbaadu waa balleessa jechuudha. Kanaaf yeroo isaan gaarii godhan jajjabeessuu fi jajuutu gaariidha. Garbiroon waan isaanirraa hin eegne waan isaanirraa hin barbaanne gochuu hin qabne itti himuu qofarra waan irraa eegnu sirriitti ibsinee itti himuu. Ati kana gochuu hin qabdu jechuudha. Kana sirraan eeggachuurra kana gochuun sirrii miti. Kana gochuun nama miidha jennee expectationii keenya clearly itti himuu qabna. Akkasumas distract creatively yeroo isaan waa balleessuuf jedhan dursinee waan biraan yaada isaanii hatuun yaada isaanii kan qalbii isaanii bakka biraatti jijjiiruu. Akkasumas use calm consequence miidhaa waa balleessuun fiduu itti himuu. Seera tokko akka isaan ofuma isaanii baasan taasisuu. Arraddii akkasii deemnaa kun immoo baduu hin qabu maal gochuu qabna jennee gaafannee ofuma isaanii akka isaan seera baasan nuti jeequu hin qabnu ofuma isaanii seera baasuu sanaa booddee sanarratti walii galuudha jechuudha. Malee daa'imman miidhaa qaamarra geessanii doorsisanii yookaan rukkutanii sirreessuun faayidaa isaa caalaa miidhaa isaatu baay'ee guddaadha jechuudha. Galatooma turtii gaarii.